Fakkeenyaaf dur ijoolleen ganama inni lafaa kaatu subii eessarratti subii salaatamee erga ka'e quraana irratti qaraatee sa'aatii tokko wayitti immoo deebitee misii nyaattee barumsa irratti achooltee sa'a jaatti deebitee galti erga galtee immoo deebitee yoo nagalchi tolee isin galcha rakkoon qabu erga galtee deebitee yoo baadiyyaatti qoraan nattee cabsiti abbaadha bishaan natti deebitee immoo looyyaasuu jira looyyaa'ee jiru immoo dhaqanii achi geeddaruu jira dhaqanii eeguu jira yaasanii immoo galgalatti deebisanii fiduu jira wantoota kan hunda bira darbee galgala immoo erga magriinni salaatame hamma ishaan guutti immoo quraana qaraama erga immoo quraanni masjiidatti qaraame immoo ishaan salaatamee deebi'ame galame yoo hamma irbaanni ba'utti sa'aatii 4tti irbaanni nyaatamu yoo ta'e sa'a 2 hanga 4tti immoo hibboo mammaaksa jijimmisee jimmaa kan jedhamu geerarsa afoola garaagaraa oduu ijoollee akkaataa geerarsitti geeraramu wantoota garaagaraati ijoollee barsiifama jechuudha ijoollee qaraatefama ijoolleen barattu immoo kan barattus immoo hin qo'achiifama hin qo'atti hin wal gaggaafatama arra'oo maal hojjetaa irraa asirratti inni beekus inni hin beeknes wallaalaanis hundi isaatuu gadi yaa'ee bar ambaasaadara akka waan ambaasaadara godina tokko ta'eetii ol ba'e bar bakka yoo jimmarraa dubbatu ta'e maaliin jedhaaraa yaadu maaliifan jedhaaraa yaadu gadi ba'eetuma jimmarraa dubbataara bakka mushulluq godhee ganda wayii arrabsa gadi ba'ee arsiirraa dubbataara bakka gadi ba'ee mushulluq godhee hawaasa sana arrabsa gadi ba'ee hawaasa sana galatoome jaallata eessa badde maaliif baate ollaan irraa seegee dhabee bare ishee ofumaan keessaa cufatee beeyyuu arra akka waanuma itti gaafatamummaan itti kenname namicha akkana nama arrabsu kanaan immoo otuuti godinni keessatti dhalatte aanaa meeqa qabatuuti itti gaafatte wallaahi dandeessiini hin qoranne waan kana achi deebi'e yaadatta yoo ta'e baalataa keessatti yeroo wantiidha akka carraa wantootuma gaggabaabaa dubartootaaf fayyee eelee yeroo maaliin ilaalama jedhamee gaafatama yoo yaadattu hin ta'e eeleen usaa maaliin ilaalama gororratti tufamee ilaalama yoo jedhe kufeera bishaan harkatti jifatteetti facaas ta'uu ta'e hin dabarbatte ganda baadiyyaa ganda tokko jechuudha gara kanaan kaabaa kibbaa baallixaa maaltu daangeessatti tuuti gaafatte ganda kamtu daangeessatu jette danda'een himu aanaa keessan akkasitti nama danda'een himnetu arrabaan immoo arrabaan wanta barbaadde jechuu hin dandeessaa bara garuu immoo abbaarraa dhalatte haadharraa dhalatte utuu si dhagaye yoo si akkana jechuutan taane jedhee si nama arrabsu utuu si dhagaye yoo maal jedhe moo siluma ati nama abbaaf haadha keetiif hin ajajamne moo siluma nama haadhaaf abbaa keetiin hin bulle miira keessan gala namni eeyyee miira keessan gala garuu gaafa miira keessa galu yeroo miira keessa galtutti yoo viidiyoo waraabde dogongoraadhaati mee viidiyoo yeroo miira keessa galtu waraabiiti lafa kaa'iitii booddee immoo daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 booda waan sana biraa bahee deebii dhaggeeffatu akka jechi kan kee kun lafee nama cabsaa mee ji'a 5 ji'a 6 booda deebiiti viidiyoo eegasii waraabaa turte kan ji'a 5 ji'a 6 dura ajandaan sun darbeera wanti hundinuu nagaa ta'eera mee dhaqee dhaggeeffatu iddeetti lafee namaa cabsiti iddeetti jechi kee nama miidhe iddeen akka eeboo nama waraane mee dhaqee dhaggeeffatu achirra jira sanuma yeroo ammaa diiwutii nama jabaatti godhe startii namarratti godhama kanaaf hadaraa keessan seenaa kaleessa akka waalaikum assalaam hundi keessanuu kaleessa akkamitti akka guddanne ani yeroo tokko guddina naannoon itti guddadhee fi warroonni akkanaa kun guddina naannoo irratti guddatan torii garaagaraa na dhiba bakka wallaahi dhugaa rabbii dubbachuuf na dhiba yeroo miira keessa galtanii viidiyoo waraabdan laayivii irra fayyada maal laayivii kana mana keenyaaf nama 60 na ilaalaramti nama 60 kana keessaa tokko nama dandeettii qabu
nama hubannoo nama naa oliitti caalaa mala namni asirraa kun namni taa'ina dhaggeeffataa kun baay'inaan nama naa ol dandeettii qabutti caala. Maaliif dandeettii kun beeka waan ta'e garuu immoo carraa dubbachuu argadhee bahee dubbata nama 60 irratti waan an dubbadhu kan hanga danda'ametti adda baafachuun waan fayyadu waan hawaasa sana gammachiisu qofa utuu hin taane immoo waan hawaasa sana miidhuu jedhee tilmaamuun dirqama. Yoon tilmaamni immoo haafooruma amma fakkeenyaaf tuun ka'ee nama tokko maqaa isaa gadi fuudhee dhukkee irraa kaasee yookaan amantaa wayii yookaan aadaa wayii yookaan seenaa wayii daqiiqaa keessa namni dhibbi dabalamaa nama 1,000 guuta 2,000 ta'a. Garuu immoo namni maal yaada nama sana nama arrabsu qofammaa siyaasaa argatate wallaahi ati ni dhaggeeffattus maa siyaasaa wajjumaan qoodatta. TikTok kana yoo keessa seentan ilaaltani ani viidiyoo isin ol dabarsaattan waan amma fakkeenyaaf eegasii TikTokiin maal agarsiisa beektu waan isin laayikii gootan qofaa qobaatti isinii walitti qaba. Viidiyoo laayik gootan bakka tokko isinii kaa'a achi hidhattanii ilaaluu dandeessu. Amma garuu viidiyoo ati ol dabarsite waan ati guyyaa hadhaa sa'aa 24 keessa ol dabarsite guutuu isaa galmeessee bakka tokko sii kaara. Bakka sana gaafa dhattu waan ati laayikii goote waan ati ol dabarsite. Erga TikTokiin isiin kun TikTokiin harka namaatiin eengidda waggaa 5 waggaa 6 waggaa 10 asitti uumamte kun erga waan kana galmeessite gafurra immoo rabbiin inni jabaan bishaan irraa nama si godhee daa'imarraa kaasee sadarkaa kanaan si gahee waan itti dubbattu kana hin galmeessu jettee yaaddaare. Hin galmeessu jettee yaaddaama waan kana. Wallaahi si galmeessaa. Kanaaf waan dubbattan of eeggannoon dubbadhaa. Keessumaa immoo amalli ajaan maanni siin beektu. Si yadduu kana dhuftee si waggaa 6-7 kana keessa dhufte. Suuraa namaa gadi garagalchuu nama du'e. Yaa jiran mee rabbii gafuur rahiimii jedhaati. Namni abbaa ustaaz Raayyaa gadi garagalchuu maal inni akkamitti yaada sammuusaa nama kalee tokkoffaa siyaasa keessaa wantoota garaagaraa keessaa qulqulluu lammaffaa immoo nama kaleessa du'e qabrii isaarraa daggalli tokko biqillee malee utuu waan qabriin qotamee ilaalamuuti nama lubbuun nama wanti isaa achi keessa jiru reenfi isaa fayyaan achi keessa jiru. Kamaalee booda eengedda nashiidaa baasee nashiidaa isaa dhaggeeffataa turre. Hin turre eengedda. Namni suuraa isaa gadi garagalchu. Bar durii waan kana irra deddeebiidhaan akka hin taane dur jara waggaa 2 keessaa yeroo tokko fa'aa suuraan nama du'e yoo saaxinii keessa jiraate fuudhamee ilaalama. Akkasii guyyaa yaadannoo wayii guyyaa wanti wayii. Hin buufama bar gaafa sana. Nama har'a du'e miti bar nama waggaa 5 waggaa 20 dura du'e suuraan isaa gaafa gadi baafamu isa kabajaan ilaalamaa bar akka waan du'aan isaa bukkee namaa jirutti taa'amee yaadda'amee qabriitti suuraan isaa sun geeffamee saaxinitti deebifama kabajaan. Amma garuu nama waggaa 5 waggaa 6 dura nama kaleessa si wajjin ilaasaa oole. Har'a du'ennaan du'a isaa gaafa gadi garagalchitu maalummaa keetu namummaa kee adda namni tariitii janna koo maal koo komentii irratti si barreessuu danda'a. Garuu bor maalitti si yaadata beektu namni gaafa har'a nu ka'e gurbattii akka nama arrabsitu sana intalattii akka nama arrabsitu baalagettii sana miti ala waa'ee kee darbaatuma guyyaa tokko dhufe yaase hanga dandeesse waan hamaan yaadatame waan gaariidhaan yaadatame. Fakkeenyaaf Dooktara Kabajaa Artiist Alii Birraa gaafa inni eengedda du'u seenaa inni dur hojjete bakki inni jalqabarraa ka'e kaafamee akkaataan inni biyya namaa kana keessa akkaataan inni sirba kanatti baase akkaataa wantoonni garaagaraa inni hojjete kaafamee faarfamee maal jedhamee faarfamaara fuulduratti faarfamaa jiraata. Atoo maal hojjetaat maal godhataat maali wanti itti hojjetaattu kun. Kanaaf adaraa keessan tarii ati namni asirratti TikTok irra jirtu kun namni Facebook irra jirtu kun nama biyya bulchu ta'uu dandeessa. Nama biyya hoogganu ta'uu dandeessa. Nama wanti ta'uu dandeessa. Hin beekamu wallahu alam. Jaarsa biyyaa ta'uu dandeessa. Nama guddaa
namni sodaatu ta'uu dandeessa. Gara kamittuu haa ta'u. Maaliif Dooktar Abiyyi Ahmad namni biyya sana bulchaaru bashaashaa baadiyyaatti dhalatee guddatee achitti baratee achi biyya bulchaa. Biyya bulchuu bira darbee sadarkaa badhaasa noobeelii addunyaa fudhachuu irra qaqqabe. Badhaasa noobeelii addunyaa jechuun tarii maallaqni itti noobeeliin sun itti bitamee gurguramu yookaan maallaqni waan sanarraa argamu waa xinnoo ta'uu danda'a. Garuu noobeelii argachuu jechuun gaafa keessa gadi bu'amee ilaalamu namni addunyaa kanarratti waggaa tokkoof namni addunyaa kanarratti waan jabaa hojjete waan cimaa hojjete eenyu jedhamee madaalamee addunyaa kana guutuu keessaa carraansi gahu jechuudha. Nama biiliyoona 8 keessaa. Eeggadda wanti hin baasee ture duraan biiliyoona 7 fi miiliyoona 500 jedhamaa ture. Amma biiliyoona 7 ta'uu isaa eeggadda raggaasifamee ture jechuudha. Nama biiliyoona sanuyyuu caala waan inni lakkaa'e mitiiti. Biyya keenya keessatti faayima lakkoofsin akka biyya keenya sun faa lakkoofsa. Yoo iddoo biraattis akkuma keenya sanatti lakkaa'ama raate dhugaa dubbachuudhaaf qixxee caala jechuudha. Mee hammuma jedhame sana biiliyoona nama biiliyoona 8 keessaa ati waggaa tokko guutuu keessa waan gaarii wanti hojjette sun nama biiliyoona 8 keessatti tokkoffaa bahu jechuun waan qalbii miti. Nama ija qalbiitiin gadi ilaalu ija maal jedhu jara keenya ijji xannachaa qalbii waa argaa jedhan. Maaliif utuma fuuldura kee waa jiru argitu yoo qalbiidhaan waan sana yaadaan jirre barbaaddee dadhabdee qaalli isaatu guyyaa tokko qottoo gurmura keetanii illee murachuu dhaqanii lafa meetira meeqa yoo xiqqaate lafa kiiloomeetira tokko deemanii dhaqanii iddee deemanii gahanii qottoo barbaadanii dadhabanii deebi'anii manatti galan. Manatti galanii qe'ee keessa barbaadanii maal jedhana qottoo koo arginee jedhanii amma gannoota gaafatan. Inni ilaalamu gurmura jedhama waan isa naan. Qottoo amantiidhaa baatan leemma muruu dhaqanii bosona bu'anii achii deebi'anii galanii manaatuu barbaadanu booddee inni ilaalamu gurmura waati. Kana jechuun ijji xannachaa qalbii waa argaa jechuudha. Qalbiin isaanii bakka biraa jira waan ta'eef qottoo gurmuu isaanii jiru sana arguu hin dandeenye. Amma yeroo tokko miidiyaa kanarratti argitu beekaa waa akkana bobaa jalaan qabameeti caammaan faa miilli tokko bobaan qabamee lafarra barbaadama. Wanti sun dhuguma jira lafarra. Inni dhadhaa kun miidiyaa irratti qoosaadhaaf wantoota fakkeenyaa garaagaraa haa ta'u malee dhugaan lafarra jira wanta akkasii. Kanaaf nama biiliyoona 8 keessaa nama jabaa ta'ee sadarkaa addunyaatti kan isa badhaasisuu danda'e waan gaarii hojjechuudhaan waan baruu waan gaarii tokko jechuudhaan ati sadha miidiyaa kanarra jirtu yoollee sadarkaa sana dhaquu qofa miti bar jireenyuma hawaasummaa keessatti jiraattu keessatti nama kabajaa nama guddaa namni sodaatu nama wanti taate yoo jiraatte boritti qaanfatta jechuudha. Maaliif waan akka dubbattu kan. Kanaaf hadaraa isii kana hadaraa ija gurra qalbiitiin na dhaggeeffadhaati hojiirra na oolchaa. Isii yeroo jechi jedhamu tokko akkana nuun jedhame jettanii dubbattan san erguma immoo obsuu dadhabdani fakkeenyaaf ammoo qubni harkaa kuggolchaa lamiti jalqaba irratti obsuudhaa waan kana dhiisuudhaa jedhaan tureeti dhiisuudha nama arrabsuun furmaatan qabu jedhaan ture. Nama bicuu asiku erga immoo nama arrabsuun immoo oolle waa adda baafatanii nama arrabsuun immoo hamma tokko akkasuma jedhan jettan yeroo baay'ee ijoolleen keenya jedhan akkasuma jedhan jettan akka waan akkas jedhamtanii akkas taatan baay'ee dhalaalma janni tokko gaafa asii tiiktookii fana gadi bahu yoo barbaadde oromummaa asii fudhattu oromummaa jiraa galchina eenyutti galchi taate eenyuuf galchitu maasila kennaatii kenname moo maallaqaan bitatte moo kiraa fudhatte eenyu ati oromoo miti jennaan oromoo ta'uu dhiibtaa eenyu sii kenna sila namni sirraa fudhatu hin jiru namni sii kennus hin jiru naan jedhan jechuun immoo gama biraatti immoo rakkoo biraa qaba naan jedhan jechuun hidda wallaalumarraa na gowwaa jedhan tokko arrabsii sagal inni nu of arrabsaa jedhan sagal of arrabsaa akkas fakkaata wantichi ati oromoo miti ati akkana ati goota hin qabdu ati maarree hin qabdu ati akkasii miti ati kadhattuudha
ati maarreedha naan jedhan jedhee jechoota kanallee jechuun natti ulfaataa yeroo baay'ee. Gaafa namni jechoota negatiivii siin jedhatu immoo waan poozitiiviidhaan deebisiif. Jira wanti deebitu wanti dubbattu baay'eetu jira. Hin qabnu amala akkanaa kana kaleessa deengeddan qabnu sooshaal miidiyaadhuma kanarratti waggaa 2 waggaa 3 duran qabnu. Keessumaa ji'a jahan kanaa as an iddee ijoolleen akkana gadi bahaaru arrabbiin sun beeku. Dur ijoollee keenya bar gowwaa daggala abbaa keetii saree abbaa keetii kanuma sadan qaba beeku eegasii. Amma arrabnee eegasii safuu waa'ee haadhaa kaasuun waa'ee maalii kaasuun ergasii safuu bar ijoollee 2 wal bira teessinaa sottu bar. Wallaahi hin beeku kanaan duraan naannoo keenya keessatti tasuma hin jiru wanta akkanaa. Haati kee akkanaa taatu haadha kee akkana haadha kee akkana waan hin jirre hadha immoo bakka akkuma waan geexii wayitti fudhatame bakka namni tokko namni waan kana sodaatus hin jiru namni waan kana qaanfatus hin jiru waan kana irraa dubbachuunis bifa saalfiitiin ilaalamu hafeera saalfii wanti jedhamu hafeera. Garuu immoo naannoo keenya keessa maal jennuu waan jedhamutu jira. Maal jennuu bar maal jennuudhaa jedhee bar namni waan silaa hojjechuu waan silaa ta'uu qabu waan dirqama isa barbaachisu maal jennuu jedhee dhiisa bar namni keenya abbootiin keenya akkas maal jennuudhaa jedhaniitii wantoota silaa ta'uu qabu iyyuu wantoota yeroo hambisantu baay'eetu jira. Waan dirqama har'a immoo maal jennuun hin jiru. Safuun hin jiru. Ani yeroo tokko akkuma hawaasuma maatii isaa keessatti akkanatti guddate moo erguma biyyaa bahee akkana baala guume moo amma fakkeenyaaf yeroo namni biraa isin arrabsu miira keessa galuun qabdanuu jedhan jiru. Miira keessa galuun isin qofaa miti hunduma namaati. Inni irraa dubbatus inni irraa hin dubbanne irra warra bahee dubbatu irra warra keessatti gubatu caalaa gawaan eenyu abbaa fedhe haa ta'u namni gandatti dhalate sabarraa dhalate biyyarraa dhalate hin jaallanne hin jiru. Garuu akkaataa ibsatan sana wal caala malee akkaataatti waa ibsatan sanatu wal caala malee namni hin jaallanne hin jiru. Garuu miira sana to'achuutu ulfaataadha. Yeroo sana akkamittan dubbachuu qaba yoo maal jedhee waan kana deebii ta'uu danda'a yoo maal jedhen hawaasa kanaaf sagalee ta'a yoo maal jedhen immoo hawaasa kanatti sagalee ta'a. Sagalee ta'uuniif sagalee itti ta'uun garaagaraa bara. Amma fakkeenyaaf kaleessa Abbaa Jifaar diraayivar kan wanti inni kaleessa gargaarsa sana wanti godhe galata guddaatu isaa mala galateeffatamuus qaba. Kaleessas aadaa keenya keessatti abbaan keenya Abbaan Jifaar biyya taa'anii biyya kanatti masjiida ijaarsaa turan. Sadaqaa kennaa turan, sadaqaa ergaa turan, maallaqa ergaa turanii yeroo san ergaa turan. Kanaaf durbar abbaan keenya Abbaan Jifaar yeroo mootummaa isaanii keessa nama arrabsuus asin nama arrabsan miti namni biyya isaa keessatti namni Jimmaan keessatti hojiin hojjenne namni hojii wanti hin godhanne akka adabbiitti fakkeenyaaf namni utuu lafti jiru qotuu dide naannoo wantiitti namni utuu warqii yookaan qoccoo hundee 30 hundee 40 borootti dhaabbatee hin qabne hin adabamaa bara yeroo isaanii sira keessa. Maaliif namni utuu wanti jiru wanti nyaatan jiru akka hojjetanii nyaatan utuu jiru akka hin beelofneef namni gara beelaatti akka hin deemneef. Akka ilmoon miskiinaa immoo aannan dhuguun dhabneef jecha kaayaa yookaan massaaggoo kan jedhamu san bara sana eegalee bara. Bara sana eegalee massaaggoo yookaan kaayaa kan jedhamu kenna fakkeenyaaf amma namni tokko sa'a tokko bitee ayyoon sooressa ta'e nama tokko sa'a tokko bitee sa'an bitu kana namichi sun hin qallaba nyaata siin kenna dhugaatii siin kenna gaafa siin dhalte ilmoo qixxee fudhata. Aannan immoo ilmoon isaa aannan dhugdi warri isaa immoo dhadhaa mataarra keetti. Akkasiin namni rakkina keessaa wal baasaa ture. Akkasiin namni akka gara rakkinaatti hin galle
wal godhaa ture. Akkasiin hadha jechuudha biyya Itoophiyaa sana keessatti yookaan naannoo Oromiyaa kana keessatti wanti kun sirriitti baramaadha. Keessumaa hawaasa keenya biratti baay'ee tokko baramaadha. Massaaggoo wal bira kaa'achuun fakkeenyaaf massaaggoon kun bifa hedduutti kama bifa hedduudhaan jira. Fakkeenyaaf amma sangaa tokko birrii 10,000 bitee waggaa tokkotti waan dhalu sana qixxee arganna yoon jedhee bifa kanaan yoon itti kenne waggaa sanatti 10,000 sangaan bitame sun qallabamee 100tti 20tti yoo gurgurame 10,000 argamu sun jara lamaniif qixxee ta'a jechuudha. Saanii tokko akkasuma yoo fakkeenyaaf hoolaan tokko saanii tokko fardi tokko wanti tokko yoo bitame akkasitti kenname yoo dhalee ilmoon dhaltu sun qixxee taati. Tarii sirni massaaggoo kaleessaa faddaa wal caaluu danda'a. Akkaataan fudhannaa garagara ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf akkanatti hawaasni keenya kaleessa abbootiin keenya iyyuu bar abbaan Jifaar bar nama fuuldura mana isaatii masjiida tokko qabu amantaa isaan irratti nu guddisan amantaa isaan irratti nu jiraachisaa turan namni fuuldura manaatii masjiida qabuu fi masjiida keessatti immoo bakka badaa ibiddaa fi wantoota tottoo miilarra kaa'anii dhiqatan tottoo kan walakkaan isaa wantii kana qabu kan waddeessarraa hojjetamu ni yaadattu yoo ta'e. Yoo illee yeroo ammaa hamma gaamas xaxxabaa isaanii wantoota garagaraatti dhiqatama amma akka durii miti dur garuu tottoo walakkaa isaatii waan miilarra dhaabbatan qabu kan garasii garanaan immoo naanna'ee akka maaddii isaaniitti jiru jira. Namni kana mana keessaa qabu sheekattaane gibirri isaa gadi buufamee birraa fuudhama. Tokkoffaan sheeka nama quraana qaraa'isu nama hawaasa barsiisu gibiran kaffalu. Deebi'ee namni akka kanatti salaata maaliif akka namni salaatatti jabaatuuf akka namni gibira kanatti qabatee amantaa kana jabeessuuf jecha akkas godhaa turan abbaan keenya abbaan Jifaar. Har'a garuu suuraa abbaa Jifaar keeyattee gaafati komentiin taane barreessitu maaltu namatti dhaga'ama? Maqaa Jimmaa barreeffatteeti. Maarimoo tokko Jimmaa, Maariyyee Jimmaa, Sabboontuu Jimmaa, Sabboonaa Jimmaa, Sabboonaa akkasii jettee barreeffatta. Garuu wanti itti barreessituuf wanti itti dubbattu immoo Sabboonaadhaan waliin argatu. Jimmaa waliin ilaallatu. Abbaa Jifaarii waliin argatu. Gaafa piroofaayilii abbaa Jifaar keessatti waan abbaa Jifaar fakkaatu sana hojjechuu sirra dirqama. Waan abbaa Jifaar maqaan balleessi maaliif abbaa Jifaar maqaa isaan keeyatteef yoo dhageessanii raattan injinar Baaboor gaafa diradhaatti affeeramu namni maqaan isaa Abbaa Garoo jedhamu jedhe. Namni maqaan isaa Abbaa Garoo jedhamu yeroo ijoollummaa maqaan isaa Mahammad ture Mahammad jedhamarra baay'ee jedhe akka loqodaan akkaataa itti moggaasa maqaa kanarratti kaase jennaanii nama Mahammad jedhamu kana rabbiinuu hin jaallata waan ta'eef nama Mahammad jedhamu kana hin gubuu jedhama maqaa sababa maqaa sanaatiif jedhamee jennaan namni biraa ammoo maal jedhee yoo inni balleessaa qabaate Mahammadiin dhiisee maqaa Abbaa Garoo sanaa waamee guba malee hin miisuu yoo inni balleessaa qabaate jedhamaa jedha. Kanaaf yaa hawaasa keenya qaalii fi gaarii namaa afoolaa fi seenaa jireenya keenya kaleessaatti adeeminu akkaataa hawaasni keenya itti nu guddise akkaataa abbootiin keenya itti nu guddise akkaataa haadholiin keenya itti nu guddisetti adeeminu miidiyaa kanarrattis hin danda'ama maaltu wallaahi akka itti fayyadamtetti fakkeenyaaf salaata fudhaa salaata yoo taate ooftu yoo taate haa salaatte sitti ulfaataa dhufa. Garuu immoo yooti taatee oliifteetuma hojii taasifattee yeroo hunda akkuma kanas dirqama wama jiruu miti kanas jetteetuma yeroo hunduma salaata kanatti xiyyeeffattee wanti tokko wanti taatee jechuun akkuma san sooshaal miidiyaan waan itti irratti gadhiiftee buusa. Waan itti irratti gadhiifte yooti nama arrabsites inuma fuudha. Yooti waan gaarii hojjettes inuma fuudha. Yooti quraana qaraates inuma fudhata. Garuu ilaalchisaa immoo wal caala. Kan itti maasiyaa hojjetaattuu fi inni itti waan gaarii hojjetaattu wal caala.
yooti maasiyaa hojjette siif laalaa maal faranjiinis kanuma yaaddeetti kan isiin hojjette. Ani yeroo tokko tiiktookii kun tiiktookii kan nan sodaadha yoo maaliif sodaadha beektu miidiyaa nama doomsu keessaa sadarkaa tokkoffaarratti miidiyaa sammuu namaa doomsu miidiyaa hubannoo namaa dhabsiisu fakkeenyaaf amma wanti gaariin isaa jira namaa wal baruu namoota garaagaraatiin hiriyaa taatee wama gabaabaa tokko irratti nama guddaa akkamiitiin hiriyaa taata tiiktookii kanarratti nama akkamiitiin bakka wal bartee akka nama wajjin dhalatee wajjin guddateetti walii wajjin haasoftee walii wajjiniin wal baruudhaaf tiiktookiin baay'ee gaariidha. Garuu miidhaan isaa immoo tiiktookii irratti barreeffama tokkoon dubbiftu viidiyoo dheeraa tokkoon dhaggeeffattu gaafa viidiyoo sakandii 15 wayii nama sirbu wayii argitu yenna tol dabarsitu sakandiin 15 immoo quraana qaraara. Inni sakandii 15 immoo wal dabarsitu nama wal lolu argita. Nama du'e immoo argita ammas. Nama wal fuudhu argita. An sammuu namaatiif akkamitti yaadamee hojjetame kun daqiiqaa tokko keessa waa 4 argita. Sa'a tokko keessa waa 100 argita jechuudha. 100 ol argita. Sammuun kan kee jechuudha. Waa tokko wanti ta'uu dhabaa. Amma fakkeenyaaf durii wanta du'e tokko yeroo namni du'e yeroo waa du'e yeroo wanti tokko ta'e hin naama hin bu'ama maal ta'a. Har'a garuu hin jiru wanta akkanaa. Maaltu balleessaadha miidiyaa isa kana dhabama godha. Nama ariifachuun hin jiru. Maaliif nama wal ajjeessu argita kaasaratti. Nama wal waraanu argita. Biraan keetii keessa ta'u. Amma fakkeenyaaf yuutuubii irratti fiilmii sa'aatii tokko dheeratu yoo laalte fiilmii sana keessaa wanti ittiin daganne wayii sammuu kee keessa seena. Wanti barnoota sii ta'u wayii sammuu kee keessa sa'a tokko dheeraa laalte ka. Viidiyoo laayivii tiiktookii feesbuukii irratti gadhiifame tokko sa'a tokko viidiyoo daqiiqaa 30 ta'e ergaa jalqabaaf dhuma isaa adda baaftee barta. Viidiyoo daqiiqaa 30 amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee ajandaan sababni inni ajandaa ta'u ganamaa galgala ajandaan argamu laayivii tiiktookii kanarraa. Dudduuba deebitee wanti itti dhaggeeffate fakkeenyaaf amma waan haasaa kana yoo sila waraabamee jiraate wanti itti dudduuba deebitee argitu hin jiru ati antarii arguu hin danda'a. Ani erga laayivii kana seenee sa'aatii 2 yoon ture dhaadhee sa'a 2 waan gaggaarii waan babbareedaa haasaa ture ta'a. Hamaas ta'u gaariis ta'u haasaan ture. Garuu sa'a 2 kana keessaa daqiiqaa tokko yookaan sakandii 15 sakandii 20 keessaa waa wayii darbadhe. Waa wayii dubbadhe. Isiin dubbadhe sana qofa keessaa kutamee fuudhamee baha. Assalaama lamuu guyyaa 2 guyyaa 3 torbii tokkoof namni tokko na jalaa fuudhee geessee waa wayii yookiin ganda wayii tuqaa yookaan wantoota tokko ta'a. Isii fudhatee geessee waa darbataa tokko achiis darbataa walitti darbataa akka kubbaa harkaa tu walitti darbatu yeroo goolii keessa bu'u. Egaa akkana jedhanii himuun hin ulfaata waan isin argattan jechuudha. Rakkoon akkanaa kun deddeebi'ee mudataara waan ta'eef rakkoo kanarraa immoo kanaafi namni yaada kanarratti yaada dabalataa gorsa akkanaa kana waan itti dagattee fi waan noota biraan itti dabalan jettan ergadhaati carraa fudhaati. Waliif qooda namni sanirraa waan nageenye nama biraarraa waa dhaguu danda'a. Sheexanni abbaa yaatu qabdii jedha. Sheexana kana eenyu akka yaasu Allah waan rabbitu beeka. Garuu dubbii keessatti dubbii mamaaksikaa dubbii fida jedhanii sheexanni abbaa yaatu qabdii jedhan. Nama yaatu jechuudha. Fakkeenyaaf ammoo yeroo namatti galtee quraanuma beekeef namni tokko sheexana baasuu hin danda'u. Abbaa jalaa baatuu qabdi. Abbaa harkaa baatuu qabdi waan ta'eef ergadhaati namni yaada akkanaan dabarsaa yaada akkanaa yaada bareedaa hawaasaaf nan qoodaa yookaan immoo yaadni kee bakka kanatti isiin kun dogongora asii kana sirreeffadhu. Isiin kun akkana asii kanatti dabaladhu. Namni jettaa yoo jiraattan ergadhaa. بيها مطوع ما جاش؟ ما مفيش مطعم هنا نجيب فطار كويس. والله ما ادري.
غير الكافيتريات، مفيش هنا مطعم بالعربي ولا الناس دي؟ مطعم هنا قريب انت فطرت؟ لا افطر ما معايا. ما بس فين المطعم؟ راح يبني. بس قريب هنا والله مطعم ما في دحين كله قفل. مفيش هنا عند الجسر هنا؟ والله ما أعرف. عند الكلية ممكن صح؟ ممكن ما أعرف. اروح كده ولا من بعيد؟ لا كده.